sadarkaa ji'a ramadaanaa. Ji'ni ramadaanaa ji'oota biraa irra sadarkaa akkamii qaba? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal isa keessa kaahee maaliin isa caalchise? Viidiyoo kana keessatti waan kana ilaalla. Sirriitti hordofaa, dhaggeeffadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدرك جاء رمضان ربيني جاء رمضان كان جئوت برار مالين چالچيسه صدرك إسا بيكون أكا إسا تفيدم نتايسا سبب كنافي صدرك كلما وانجين رمضان جئوت برا اتين چالو إلى الله سرت يردفا جلقبا بركة جين رمضان قبوها إلى الله. ربي سبحانه وتعالى وانت فيدي أوما وانت أومي كان إرى أمو كفيدي چالكيسا وان فيدي أومي كفيدي اللي كيسا چالكيسا. فكينيا جيوتا هندا جيوتا كل ألمان ربو ما تأومي جيوتا كل ألمان أومي كان إرى اللي ربي ني چالكيسا جيوتا كيسا چالان كمي جي رمضان دي تربان اللي ربو ما تأومي تربان كيسا تربان چالة تجرا جيوتا مرا هندا ربي تأومي جيوتا كيسا جيوتا چالة تجرا هل كان هندا ربي تأومي halkan keessaa halkan caalatu jira. Akkuma san Ramadaanni ji'oota keessaa ji'a caalaadha jechuudha. Hadiisa sahiha ta'e kan Imaamu Nasa'iin odeessan keessatti Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Abii Hureyraa irraa odeeffamee akkana jedhan: Ataakum Ramadaanu shahrun mubaarakun. Jiini Ramadaana isinitti dhufe yaa ummata. Jiini barakaa. Jiini barakaa qabu kan khayriin yookaan wanti gaariin isa keessa baay'attu jiini akkasii isinitti dhufee jira gammadaa isa keessa jabaadhaa jedhaniitiin sahabota isaaniitti dubbataa turan. Kanaaf jiina Ramadaana ji'a akkamiiti? Ji'a barakaati. Waa hundaanuu barakaa. Dunyaanillee diiniinillee barakaadha. Sadarkaa jiini Ramadaanaa qabu hadiisa sahiha ta'e irraa walitti qabneetiin inshaallah ilaalla. Sadarkaa 12 tokko lama jenneetiin haa ilaallu. Tokkoffaa Rabbiin Ramadaana ji'oota biraa irra maaliin caalchise? Qur'aanni isa keessa buufamuudhaan. Akkuma beekamaa ta'e Qur'aanni jecha Rabbiiti. Rabbiin jecha isaa kana ilma namaatiif yeroo gadi ergu akkamiin yoom buuse? Ji'a Ramadaanaa kana keessa buuse. Akkaataan buufamiinsa Qur'aanaa akkaataa lama. Tokkoffaani Qur'aanni kun guutuun isaa juusni 30 kun guutuun akka amma jiru kanatti samii Rabbiin biraa gara samii duniyaatti iddoo maleekonni hajjii itti godhan, iddoo maleekonni keessa jiran hajjii itti dalagan iddoo sanitti waliigalli Qur'aanaa kun gadi bu'uudha. Gadi bu'uu yoo jedhamu gadi ergamuu akka roobni samii gadi bu'uu kana bu'uu jechaa osoo hin taane maleekota kennamee Jibriili kennamee garas geeffamaa jechuudha. Tokkoffaan bu'iinsa kana. Bu'iinsa kana yeroo kan buufamee ji'a Ramadaanaa keessa halkan Leelatul Qadrii buufame. Inni lammaffaan buufamiinsi Qur'aanaa akkaataa hajaatiin akkaataa dhimmaatiin Qur'aanni kun waggaa 23 keessatti samii duniyaa kanarraa Rabbiin Jibriiliin maleekaa Jibriil jedhamuun Nabi Muhammaditti waan akkanaa geessi. Aayaa akkanaa yookaan varsii iddoo haganaa itti geessi. Suuraa akkanaa itti geessi jedheetiin Rabbiin waggaa 23 keessatti guutuun Qur'aanaa kun xumuramu. Qur'aanni akkaataa lama kanaan bu'ee jedhan ulamaa'iin. Lammaffaani sadarkaa ji'a Ramadaanaa keessaa halkan ji'a 1,000 caalutu isa keessa jira. Halkan khayriin isa keessa dalagame, wanti gaariin isa keessa dalagame ji'a 1,000 caalutu jira. Ji'a 1,000 jechuun mee xiinxallaa waggaa 80 naannoo 4ti. Waggaa 84 namni tokko dalagaan inni halkan san dalage akka waan waggaa 84 dalageetti Rabbiin isa baay'isaa jechuudha. Halkan sunillee beekamaadha halkan Leelatul Qadriiti. Sunillee ka jiru eenyuun keessa jira? Ramadaana kana keessa jira. Inni sadaffaan soomaa fi dhaabatiinsi halkanii sababa araarama namaaf ta'a. Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahiha ta'een yoo dubbatan maal jedhanii? Man qaama Ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Hadiisa biraatiin man saama jedhani. Namni soome. Hadiisa birootiin namni dhaabate ji'a Ramadaanaa kana keessa Rabbitti amanee dhaabatiinsaa fi sooma isaa kanallee Rabbi irratti herreegatee kan dhaabate ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Cubbuun isaa kan inni dabarse araarama isaa godhamaa jedhani. Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Inni sadaffaan isa kana. Inni afraffaan balballi jannataa isa keessa banamuudhaan balballi azaabaa ammoo ji'a kana keessa cufamuudha jechuudha.
balballi jannataa banamuu balballi azaabaa cufamuu jechuun maal jechuu ka jedhu irratti ulamaa'in ibsoo godhan maal jedhanii takki kallattimaan balballi jannataa banama balballi azaabaa immoo cufamuu jechuudha jedhani. Yookiin ammoo ji'a kana keessa khayriin namaa laafa wanti jannatatti ittiin gahan namaa laafa akkasuma wanti azaaba nama geessullee ni gabaabbataa jechuudha jedhani. As ol ji'ichi ji'a khayriiti ji'a barakaan isa keessa baay'atuudha jechuudha. Inni shanaffaani halkan hunda ibidda irraa warra bitamutu jira. Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha ta'een yoo dubbatan maal jedhanii halkan ramadaana hunda jedhan fiihi utaqaa'u minan naar warra ibidda irraa rabbiin bitutu jira jedhan. Halkan soddomman yookaan 29 ramadaana kana rabbiin warra isin ibidda irraa bitamtan jedheetiin isaan bitutu jira jedhani. Subhaanallah. Anaaf isinillee rabbi carraa kana warra argatu nu haa taasisu. Waan guddaadha jechuudha. Inni jahaffaani umraan ramadaana keessa taasifamu hajjiidhaan walitti qixxaa'a. Ajri hajjii namaa qabaa jechuudha. Nabii sallallahu alaihi wasallam umratuun fi ramadaana taadilu hajjatan jedhan. Umraan ramadaana keessa taasifamu hajjitti qixxaa'a jedhan ajri keessatti. Dirqama namarraa kufachaa osoo hin taane ajri keessatti hagas gahaa jedhan. Rabbi anaaf isinillee haa hiru warra isaa laaftu rabbi nu haa taasisu. Inni torbaffaani afaan nama soomuu shittoo miskii jedhamu caalaa urgaa'uudha. Beekamaadha afaan nama yoo garaa duwwaa oole garaachi isaa waan duwwaa ta'eef hafuura biraa ol garagalchaa afaan isaa hafuura biraadhaa namatti. Garuu rabbiin biratti ni urgaahaa jechuudha. Kabajaa akkanaa qabaatuun ji'a ramadaanaa kana keessa nama soomeef ta'a jechuudha. Kabajaa guddaadha, ulfina guddaadha. Ilma namaa birattuu namni tokko osoo waan akkanaa argatuuti waan guddaa garuu rabbiin biratti uuma samiif dachii ka ta'e biratti kabajaa akkanaa qabaatu jechuun waan itti nafinii jechuudha. Inni saddeetaffaani maleekaan nama soomuuf hanga isaan lulluuqatanitti yookaan sooma kana furanitti isaaniif araarama gaafatti jedhan. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maleekaa jechuun malaa'ikaan ummata cubbuu takka illee hin dalagne gabroota rabbiin ibaadun mukramuun gabroota kabajamoo laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun ajaja kiyya warra hin faallessine ka waan an itti ajaje qofa dalagan warra rabbi isaaniin jedhe sun araarama nama soomuuf kadhatan hanga inni lulluuqatutti yookaan hanga inni sooma san furutti jedhan. Waan itti nafin kuni waan guddaadha jechuudha. Kun eenyuuf ta'a ji'a ramadaanaa keessa nama soomuuf ta'a jechuudha. Inni saglaffaan rabbiin guyyaa hunda jannata bareechisuudha. Jannataan maal jedhaa? Yuushiku cibaadii gabroonni kiyya dhihaatanii jiran xaaxaa fi rakkoo isaanirra jiru kana ka duniyaa kana ofirraa gadi buusanii siseenutti dhihaatanii jiran jedheetiin jannata ofii isaatii bareechisaa jedhan rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kunillee sadarkaa jiini ramadaanaa qabuudha. Inni kurnaffaani shayxaanni mata jabeeyyiin keessa hidhamuudha. Akkuma beekamaa ta'e akkaataan hadiisaan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam jecha kanatti dubbatan maradatu shayaaxiini jedhan. Shayxaanni mata jabeeyyiin jajjabaan isaanii gurguddaan isaanii ni hidhamaa jedhan. Alaqoota gurguddatu hidhame. Xixiqqoon garuu ima jirti jechuudha. Kanaaf xixiqqoon sun nama garii dogongorsiisuu ima dandeetti. Garuu gurguddaan sunniin ka namoota ciccimaa kararraa balleessu ka qalbii namaa akka cimatti injifateeti wanna godhu sun kuffisu sun ji'a ramadaanaa keessa ni hidhama. Kun ta'uun sadarkaa ji'a ramadaanaatiifi jechuudha. Inni 11ffaani umura ji'a kanaatti rabbiin gabrootan isaati araaramuudha. Akkuma dura dubbanne rabbiin subhaanahu wa ta'ala halkan hunda ibiddarraa gabroota isaa bitaa jenne. Garuu xumura ramadaanaa irratti walitti qabeetiin rabbiin ibiddarraa bitaa jedhani. Subhaanallah warra carraasan keessa seenu anaafis nillee rabbiin haa taasisu. Kun kan ta'e eenyuu fi nama soomuuf ji'a ramadaanaa keessaa jechuudha. Inni 12ffaa fi inni xumuraa jiini ramadaanaa ji'a sabriiti yookaan ji'a obsaati. Obsa ka jedhamu akkaataa sadiin jira. Tokkoffaani as-sabru alaa taa'atillaahi waan rabbi itti nama ajaje irratti obsaniitiin dalagu. Rabbi waa hedduu nu ajaje salaataa nuun jedhe sadaqadhaa jedhe wantoota rabbi itti nama ajaje hunda dalaganii kanarra obsaniitiin argamu. Inni lammaffaan as-sabru amma haarimillah waan rabbi haraama godherraa obsuudha dalaguu dhabuudha.
Rabbiin waa hedduu nu dhoorke waan akkasii hin dalaginaa jedhee waan akkasii hin dalaginaa jedhee wantoota Rabbiin irraa nama dhoorke kana dalaguu dhabanii irraa fagaatu. Kunis gosoota obsaa keessaa isa tokko. Inni sadaffaan as-sabru alaa aqdaarillaahi. Waan Rabbiin namarratti likke waan Rabbi namarra murteesse adara Rabbii irratti obsu waan nama galte irratti obsu. Warra obsuuf ammoo ajrii guddaa warri argatu warri jannataa warra obse jechuudha. Ajrii guddaan kan argamu obsaani. Innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaab. Ajrii hagana hin jedhamne Rabbiin kan itti gadhiiseetiin isaanii kennu eenyuuf warra obsuuf. Jiini Ramadaanaa kanneen sadanuu of keessaa qabaa jedhani. Obsatan kanneen sadanuu jiini Ramadaanaa of keessaa qabaa jedhani. Sababa kanaaf jiini Ramadaanaa ji'a sadarkaa hagana guddatu qabuudha. Salphatti akka nu jalan dabarree irraa fayyadamuu qabnaa. Waan isa keessa jiru argachuudhaaf xaaruu qabnaa. Hadiisonni sahiha ta'an kan waa'ee sadarkaa ji'a Ramadaanaa yookaan fadiilaa ji'a Ramadaanaa dubbatan kanneen turanii hadiisonni biroo kan sahiha hin ta'in kan ulamaa'iin hedduun sirrii miti himuun jedhaniitiin ibsan ni jiru. Inshaallah yeroo biraatti ni ilaallaa. Garuu hadiisa sahiha ta'een sirrii ta'een kan ibsame sadarkaan ji'a Ramadaanaa kanneen fakkaata. Jabaadhaatiin irraa fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota diiniidhaa akkanatti hordofuudhaa fi kallattiilee armaan gadii kanneeniin yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan tiiktook irratti mujaahid fillah 2 kan jedhu fooloo gochuudhaan teelegiraamii irratti Abduu Islaam Apologist kan jedhu fooloo gochuudhaan jooyin gochuudhaan barnoota diinii keessanii hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.